Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtoota hordoftoota Saalihaa MTube jirra jirtu nagaa keessanii fayyuma alhamdulillah. Egaa mafarrashaa argaa jirtan kuni jaahizatu jira namoonni barbaadan jechuudha. Haala kanaan jaahizatu jira. Kanaafi kan biraan moo bifuma kanaan kan xurii naannee zarfiin isaanii daarii naannee suni diimaa ta'e yookiin immoo bifa biraatiin isin akka hojjetamus yoo barbaadanii carqii bifimti kuni xaaqaan isaa kana 412 kan sufraaf qircaatii jira jechuudha yoo barbaadan. Amma kunis immoo tizaaziidhaan miti kan hojjetame qophaa'atu jira garuu kan hin hafe firaashii 3f tiraasii 10 tiraasii 8 jechuudha kan hin hafee jiru. Namoonni barbaadanii haala kanaan qophaa'atu jira jechuudha kuni carqii nama argaa jirtan kun jechuudha. Bifa biraatiinis jira yoo barbaadan kanaaf namoonni bitachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa 941 52 74 63 WhatsAppii fi Telegram na argachuu dandeessu jechuudha. Irra guddaa garuu kan hin fayyadamu WhatsAppiidha. Namoonni WhatsAppii hin qabne ka Telegramii fi Imoon inshallah isinii nan deebisa. Akkasii tijaazii maatii keessanis ta'e mafarrashaa jechuudha. Ofiifisii Arabiyaa Majlisii meeshaalee garaagaraa ajajachuu dandeessu inshallah. Godina Jimmaa bakka barbaadanii isinii qaqqabsiisuu nan danda'a jechuudha inshallah.